kan taate kalee dagate kan boruu dhaaluun labataaf wabii ta'uu ni dagata waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaas bu'uura guutummaa isaa kaleessaa utubuun seenaa hojjetaa Itoophiyaa bu'uura waaraa hin diigamneerra kan kaa'u ta'u muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Kaayyoon lubbuu isaa qaalii dhiigaa fi lafeesaa kennaa jirus nageenya lammiilee isaa fi ta'u muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sirna kana irratti ibsan. መከላከያ ያለን ሰላም እንዳይደፈርስ የሚጠብቅ Raayyaan ittisa nageenya harka qabna kan booromu wabii ta'uu kan eegu nageenyi booraa bakkatti deebisuuf kan dhama'uuf carraaqu nageenya argames itti fufsiisuuf kan hojjetu kaayyoon sanni guddaan nageenya eegsisuuf badhaadhinni walirra hin cinne argamsiisuuf qofa. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa adeemsi jijjiirama mootummaa keessatti osoo kaayyoo isaa kaleessan dagatiin Kooriyaadhaa hanga Soomaaliyaatti dhalnamaa kamiifuu uummattoota addunyaa maraaf nageenya kabachiisuuf aarsa lubbuu kan kaffalaa ture. ከኮሪያ እስከ ሶማሊያ Deemsa jijjiiramaa humnaa fi dandeettiin teeknooloojiin waraanaa idil addunyaa mul'ataa jiru keessa of haaromsaa fi caalmaatti of gurmeessaa kanas ga'e raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa amma immoo olaantummaa heeraa fi seera biyyattii kabachiisuu fi hojii birmadummaa biyyaa eegsisuurra jiras jedhan. Yaa ta'u malee Itoophiyaan erga dhiyoodhaas dhimmootii faayidaa waloo mirkaneessanii tokko tokko irratti yaada wayita kaaftu waraanaa fi weeraraaf fedhii akka qabdu godhamee yaadni ka'aa jiru sirrii akka hin taanedha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ሀሳብ ሳኒን ከን ኢብሳን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ergadhiyoodhaas Itoophiyaan dhimmoota tokko tokko irratti gaafii mari'achuu qabna jedhu wayit kaaftu yaaddoo weerarri jiraachuu maal jedhu dhaga'ama. Uummata Itoophiyaa maraaf kabajama raayyattis biyyaaf guyyum kabajama kanaan ibsu kan barbaadu Itoophiyaan humnaaf weeraraan milkeeffachuuf wanti yaaddi takkallee akka hin jirre faayidaa waloo guddinaaf badhaadhinni waloof hundi fayyadamoo dhimmoota taasisuu danda'an irratti obboleeyyan keenya waliin mari'achuun faayidaa waloo kan mirkaneeffanne malee humnaan raawwachiisuuf obboleeyyan keenya rasaas kan qabnu akka hin taane sirriitti isanii mirkaneessuu barbaada. እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ. Keessumaa humni waraanichi seenaa fi hundeeffama isaarraa eegale dhimma nageenyaa fi kanneen biroo weeraruu dhabuun akkasumas immoo birmadummaa biyyaa kabachiisuun duudhaa gaarii horatee itti fufsiisuuf hojjechuu akka qabus akeekaniiru Dr. Abiy Ahmed. በማንም ኃይል ተሸንፋ አታውቅም አሁንም አትሸነፍም. Humni kamiinuu biyyattii mo'amte hin beektu ammas hin mo'amtu. Itoophiyaan biyyi kamuu weerarte hin beektu ammas tasuma hin weerartu. Akka maqaa isaa humnittis biyya kan ta'e raayyaan ittis kenna haal duudha ijaarama isaa irraa addi ta'een badii kamuu keessa gale hin beeku. Moggaasni maqaa isaa raayyaa ittisaadha. Kan hojjetus biyya isaa aleella irrattisuuf malee aleella raawwachuuf weeraruuf miti. Raayyaan ittis biyyi keessaaniif Afrika keessatti qofa don taane duul naga kabachiisuu Kooriyaa irratti akka agarsiisetti waggoota darbaniif nageenya hojjeteera. Ammas humna naga kabachiisaa ta'uun biyyisa keessaaf biyya alaattis ni hojjeta. በሀገር ውስጥና በውጭ በትጋት ይሰራል. Raayyaan ittisaa keenya mallattoo nageenyaa araaraa fi tokkummaa ta'e akka itti fufuus dhimmootii gurguddoo sadii irratti xiyyeeffatee keessumaa immoo riifoormii humna waraanaa dhiibbaa paartii kamirraayyuu bilisa ta'e ijaaruudhaaf hojjetaa akka tureessidha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sirna kana irratti kan ibsan. የሪፎርም ዋና ዋና ምሰሶዎች አንደኛ utubaawwan gugurdoo riifoormicha keessa inni dura ilaalchaaf yaadaadha. Tokkummaa Itoophiyaa kan amanu dhiibbaaf loogummaa paartii siyaasaa kamirraayyuu bilis kan ta'e kan paartii badhaadhinaa don taane raayyattis biyya Itoophiyaa akkuma maqaa isaa kan ta'e ilaalchisaaf biyyisa kan jaalatu birmaddummaa isaa kan kabachiisu ardii Afrikaan kan itti boonamu maddi nageenyaaf amanama raayyattis ta'e ijaaruuf hojiin bal'aan hojjetameera. መከላከያ ለመገንባት ሰፋፊ ስራዎች ተከውነዋል. Keessumaa humni waraanichi kaleessa har'aa fi boor walitti hidhee ejjennoo cimaan akka itti fufuu dandeessuuf raayyaan ittisaa humna qilleensaa humna galaanaa saayibarii fi kanneen biroon hojiin akka cimu taasifamuu itti fuudhaa kan eran kaayyoon jalqabaa fi dhimmi humna waraanaa biyyattii Itoophiyaa ta'us ibsaniiru muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Akkasumas Itoophiyaan bu'aa bahii gufuu keessaa fi alaa waggootii darban ishee mudataa ture keessa dabarte gama dinagdeenis guddina dinagdee fooyya'aa ta'e galmeessisuu danda'us ibsaniiru. ከሰራን
ሊቀየር የሚችል ሀገር yoo hojjen yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu akka dandeenyu waggooti muraas darban keessatti hubachuu dandeenyeera. Itoophiyaan seena ishee keessatti waggooti 5 darban keessatti koroonaa waraanaaf dhiibbaa alaaf osoo hin jilbiifatin guddinni waliigala GDP ishee dachaan guddisuu dandeesseeti. Hin guddanne kanneen jettan safartuun guddina kan isin hin galle waggooti 5 darban keessa GDP ishee dachaan guddisuu kabajaaf ulfinni guddaa waliin isinii ibsuun barbaada. Yeroowwan dhufan keessattis rakkoon eessaa akka dhufu hin beekamu kan jedhan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed. Kanaafis raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamiyyuu caalaa qophaa'ummaa isaa cimsuu akka qabus hubachiisaniiru.